Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqayyo isin yaa baay'atu. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa marti keessan baga ayyaana qilleetiin isin ga'e. Ayyaanichi kan nagaaf kan gammachuu isiniif haa ta'u. Mee yeroo mara hordoftoonni obbolaa kee nu barsiisii naan jechaa turtanii har'ammoo ayyaana sababeeffachuu wal bira jirra. Isinin barsiisaa obbolaallee baay'een qaba galata waaqayyo kan na bira jiran isaan kana qofa waan ta'aniif isin barsiisaarraa achumaan gaafii xiqqoo wayis nan gaafadha. Isaan duratti mee maqaa keessan of barsiisa. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota ishii ani maqaan koo Yoom Sarbeessaa. Hordoftoota Caalii jedhamu. Shiin jedhamu. Manatti gaa baqa caaliidhu. Caaliidhumaan bira darbina. Ayyaanicha baga qabdanii ayyaanicha kan nagaaf badhaadhinaa gammachuu isiniif haa ta'u isiniin jedha. Maqaa keetti ibsadhu. Himadhu maqaan kee. Ishiin illee xiqqoo waanuma ija qaqqaanii. Gana lachuu isaanii kaameeraa fuuldura reefu dhufa waan ta'eef. Iddoo kaameeraa dhiisa. Hin qaqqaaniif. Isa kaameeraa dhiisa. Akkanumatti fuula kiyyarra namni yeroo baay'ee kitaaba dubbisuu beektaa fuula kiyyarra waa baay'ee dubbistu jedhee tanan. Akkumaan waan biraa ibsachaa jira isa yeroo biraatti deebina. Tole. Isheen Biraanii jedhamti. Isheen kun akkuma amma jenne isuma isinitti hin ta'edha maqaa ishee. Gaafis gaafadhatti waan ta'eef gara gaafii keetti. Gaafin ani gaafadhu obboloonni mana keessatti gaafa guddatan wantoota adda addaa wajjin dabarsaa guddatu mitiire. Isaan keessa ammoo har'a guddanne namoota gurguddoo ta'anidha. Agam wal beekna nuti daa'imummaa keenyaa wanti waliin dabarsina har'a ammoo ammam wal beekna laata kan jedhu isaan gaafadha jechuudha. Tole. Gaafin koo inni tokkoffaanii mana keenya keessaa yeroo dhalatu kan haarri wajjin dhalate eenyu rifeensi isaa haarri kan qabu eenyudha? Gaafidha. Gaafidha. Gaafin deebisaa inni immoo jajjabina keenyaa kenne gaafii amma deebiin deebisa jechuudha. Akkasuma. Obboleessa keenya tokko Wayyeessaa Sarbeessaa jedhama. Sanatti fakkaata. Argateera. Gaafin koo inni lammaffaan namni yeroo daa'imummaa isaa maqaan isaa ijoollee keenya keessaa jechuudha. Daabbusee jedhamu eenyudha? Daabbusee. Isheedhuma. Isheedhuma. Yaa akkuma amma argitan lab waan jettu. Isheedhuma. Maali kanatuma an deebisin iyyuu itti nama dandeessu waan ta'eef baay'ee salphaa ishuma. Eshi anuma eshi maqaan koo Daabbuseedha asumaan bara. Gaafii sadaffaan gaafin koo sadaffaanii ati maatii keenya keessa isa meeqaffaadha? Saddeettaffaa. Dhiira keessaa hoo? Dhiira keessaa sadarkaasa? Sadarkaa meeqaffaadha? Sadarkaa lammaffaadha. Abee? Lammaffaadha. Hin argannee dhabeera. Argadheera. Obbolaa keenya keessaa dhiirota meeqaffaarra jirtan jedhanii hin arganne deebisaa jechuudha. Nama arfaffaa wayirra jirta dhiira keessaa jechuudha. Ishi kan biraa yeroo daa'imummaa keenya galgala wanti wal lolchiisu iyyuu maali? Teessoo hanqoo tokko jira. Illoo kan qabu gabaabduu wayii. Akkuma jireenya nama tokko jira. Teessitti irratti wal lollan. Innaa teessittiidha ture. Tole maal dhamne amma maal akka dhabuun barbaade dhugaadha. Teessoon tokko jira mana keenya. Ammuma jalaa dhufnu teessittii irratti baay'ee wal lolla. Ammallee daa'imman dhalachuu dhaabbattuu malee teessittiinuma jirti jechuudha. Argateera. Ati waan na gaafattu qabdu garuu. Jedhi kan kee xumuritti. Jechuun. Tole egaa dhumaan argaa xumurinaan jette anaan akkamitti na ibsitame ana Caalii jechuudha akkamitti na ibsite? Ana Caalii jechuun Ana Caalii akkamitti na ibsite? Ishii jechuun yaa Caalii jedhamti maqaan jechuudha. Ana akkamitti ibsite? Yaa isin ibsaa tasgabbaadha. Anaanuu nan dubbadha. Suuteeti. Ishiin homaan jettu nama jabduu fi cimtuudha. Yaa waan xiqqeeffatte nama galmaan gahuudhaaf yeroo hundumaa tattaafattuudha. Jalaa citee anaan akkamitti ibsitatti fufi?
Na ibsi jechuun otoon ol fuudhee akkasitti ol kaasee baay'ee gaariidha. Jechi ittoo as waan isheen naa dubbatan. Naan dubbadhaan nama biraa rakkoon qabu. Ishii jechuun baay'ee nama cimtuudha. Abjuu ishii milkoomsuudhaaf halkan guyyaa nama jilbeeffatudha. Naan jedhu waaqaf ganama kadhatti jechuudha. Na kaayyoo ishii galmaan ga'uudhaaf baay'ee tattaafatti. Kana caalatti immoo iddoo guddaa fi waan gaarii irratti si arguu waan barbaadu. Isaan ma jirtu nolli irratti jajjabaadhu siin jedha. Isinis immoo yaada qabdanii akka bukkee dhaabbatanii jajjabeessitan isin hin gaafadha. Gaafii keenya xumurreera natti fakkaata. Moo gaafiin biraa yoo jiraate Gaafiin biraa gara isheettiin isin dabarsa. har'aafillee ga'a waan waamicha koo kabajanii dhuftanii deebii koos naa deebistaniif galatoomaadha. Nutillee akkamitti akkasiin ibsinu yeroo biraatti Amma xiqqoo wayii. yeroo biraatti yaadne lakki akka sirriitti hiriyoonni keessanis isin baranitti sirriitti jalatti buune yaada keenya bilcheessinee isin ibsina jechuudha. Yeroon keenya xiqqoo ariifachaa waan jirruuf nun ga'u. Kanaaf hordoftoota koo obboloonni koo har'a isin barsiise. Isaan kana egaa fuula kaameeraatiif haaraa waan ta'aniif xiqqoo sodaaniin jira. Wanta adda addaa waan jiruuf kanaaf akka nuti barbaannu sanatti tarii ta'uu dhiisuu danda'a. Nallee injisee kinoo harka meeqa ol qaba argitanii fireeshii waan ta'eef jechuudha. Harka meeqa ol qaba gadi qabi. Iddoo ishiin fuula kaameeraaf haaraa dheettan anaaf ishii fuuluma keenya akkasitti olaaltan tilmaamu. Akkuma sila isiniin jedhe narraa dubbisuu wayii dandeessu. Tanan yaada. Kun maqaa wal balleessuun baay'ee gaarii miti. Innaa ammaaf isiniin jaaladhaa nagaatti naa tura. Jaalattaa Hunduma keessanii jechuudha. nagaan nu tura. Turtii gaarii yeroo biraa walitti deebina.